السلام عليكم جريت جل كبدا سلام ربي قدام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا لاغيفتوتين أكسمس دعوتوتا كينيا غويا را هوغنا جماعة مسلمة توربان ديدا عبد الحكيم وجين أفغافي غبابا تاسنا لموتا جماعة مسلمة توربان ديدا والقبضن رت أفغافي تاسنا أنقدو مساقنتا كينتي نوردوفا سنين جنة كارا ميديا حواسا جميعا فيسبوكي تليجرامي أكسمو يوتيوبي تي نور دفعان أفيرا كينيا عبد الحكيم سجنتا كأنه كبجة نجان بيلما كإنترنت أرقامه كيتي فلفاد وقالتهم مسنجا. أيه والفاد لا قالتهم جزاك خير الجنة. هيا إن شاء الله قافلة دموت جميعان والقبة نرتي غيار رفق بني رت ولين حاسوف ديمتي كلتي من دربا أكا قافي جلقبا سجنتا كينا في نفتوتي قافين توقفا جيتي ديجتشو مالي موجاس نسا سرادو في كايون إني عندي فمي فو مالي وانجلو رهاي قالوا إن شاء الله. هيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاري غاريدا جلقا براتي جيتي ديو كان جماعة تربان ديدا جتشون مالي موغاس نسا مالي رادو في كايون نسا مالي وانجلونا جماعة تربان ديدا جتشون وانبرا جتشو سنتين والاتك أباما جارميا إسلاما جماعة إسلاما كيسا إسا توقو جيجا جماعة تربان ديدا جيجا نما وان داتي متي تأي سنكيستي جماعة تربان ديدا مالي وانجرو جرو الدنيا ساتو وان آخراتا برماني هجتشون جماعة والديان انستيتيوشني برماني هجتشون وان بيكا مادا institutionii dhimma diinitiif hojjetu kan dhimma diinii islaamaa irratti misooma diinii islaamaatiif hojjetu jecha jamaa torban diidaa jecha maaliif moggaasni isaa maalirraa dhufe maaliif torban diidaa jedhame waan jedhu jama'aalee aanaalee torba kan diidaa keessa jiranirraa bu'uurri isaa waan ka'eef aanaalee torba jechuunis seeruu balee ameenyaa roobe xiichoo diksiis fi suudee kanneenirraa torban diidaa kan diidaa keessa jiranirraa waan ka'eef aanaalee torban diidaa jedhamee maqaan isaa jama'aa torban diidaa sanumarraa fudhatamee jechaadha. Torban diidaa jedhamee moggaafame isa kana fakkaata moggaasni isaa jama'aan torban diidaa ammoo akkuma dhaabbata kamiituu dhaabbata dhimma diinii islaamaa irratti misooma diinii islaamaa irratti hojjetudha. Kana yaasi. هيا إن شاء الله جزاكم الله خيرا. الفاضل سنين جتشا غافين كي أكو ما تفت جرا أكل ما فرتي أك حواس مسلمات إجارة مال برباجي حواس الإسلام دور إجارة من جرو أبلي أكنا كان إجارة مال برباجي سوى أنجل رتمي لقي فتوة في دعوة نكين في إبسا بالله قدا غافي غاري إجارة مال برباجي أك إسلام ما تيجي ريا مسلمة إن سلانا إن صومنا إيانا مسجدين شفنا مالي في جارمون برباجي سكونسبتي جدو كنا كونسبتنا بايت أمبيجويتي أمنا نكوني إجارة مواني برباجي سيف أولا أمانتي مسلمات إجارة الأجاج وأتسموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا ننجا ربي هذا ربي تقوم على انقبض أداني فجينا ننجا لما فوانو مهوجي جدامو كنا hojii duniyaa haa ta'u hojii akhiraa haa ta'u waanuma waa hojjechuu kan jedhamu kana rabbiin siistama isaa gaafa awwala diriirsu ijaaramuu waldaan ijaaramuu kanarratti jama'aadhaan ijaaramuu kanarratti rabbiin kaayee waan kana akkamitti ibaadaa yoo fudhatte salaanni ajirii guddaa qabaachuun sababa waldaan salaannuuf yookaan jama'aan salaannuufi garuma addunyaa as deebite hojii mootummaa isaa ta'u kanneen maayikiroon gurmaa waldaan gurmaa wanni jedhamte addunyaan akka iituu sharikaalee adda addaa waan jedhaniif yoo gurmaan yoo ijaaraman bu'aa fida waan ta'e waan san nutti jabeessuuf rabbiin akka jiruu duniyaa fi akhiraa keessatti ijaarri barbaachisu jabeessuudha. Salaata keenya akka jama'aan goonu hojii keenya akka jama'aan goonu jama'aan akka taasifnu kan nu taasise ijaaramuun baay'ee barbaachisaadha. Wanni immoo uummanni musliimaa hawaasni musliimaa amma hanqinni qabnu dirqamaan ka salaanni walitti nu naannessu kana malee ijaarama keessaa intentionally sirriitti ijaaramuun hanqina waan qabu diin irratti gurmooyinee toltutti wal ajajnee hamturraa wal dhorguudhaaf
ijaaramuun barbaachisaa namni bittinaa eessatti argataniin toltutti walaayamtu irraa wal dhorga kanaaf akka musliimatti ijaaramuun sunnaa osoo hin taane yookaan ammoo filannoo osoo hin taane dirqama jechaadha isa kanaaf ijaaramuun barbaachise yaasa. Hayyee inshallah ulfaadha gaafiin kiyya akkuma itti fufetti jira inshallah dhaabbileen garaagaraa yeroo hundeeffaman kaayyoo fi siyaasa adda addaa keessa yeroo seenutti ni agarra akka jamaa muslimaa torban diidaatti jamaa muslimaa torban diidaa kun siyaasa keessa ni seena yoommoo siyaasa keessa seene siyaasa akkamii hordofaa waan jedhullee ibsa bal'aa nu kaasa inshallah. Hayyee gaariidha gaafii yoo jamaa jedha yoo hundaayan keessattuu biyya Itoophiyaa kana keessatti awwala namni lubbuun isaa marada yookaan dhibee qabdu ni kaasa jedhamee yaadamu keessaa gaafii kana gaafii ammatti kaafti gaari namni ijaarame keessattuu namni musliimaa shabaabni musliimaa yoo ijaarame awwala gaafiin warra munaafiqtoota isaa ta'u kan itti dhuftu waan ta'an siyaasa seenaa maal seenaa baay'isa wayi jamaan torban diidaa siyaasiin seenaa gaafii jedhuuf short in the brief deebiin isaa hin seenu maaliif siyaasa lafarra jiru kanaa oli jamaan torban diidaa fakkeenyaaf siyaasa paartiin siyaasaa paartileen siyaasaa irra jiran kun wanni isaan hojjetanii wanni isaan hordofan jireenya addunyaa waan haga du'aa jirudha. Garuu jamaan torban diidaa kun waan jireenyaan boodallee waan qabuuf waan bal'aa ta'eef sanirraa guddaadha jecha dhimma siyaasaa kanarra guddaadha. Siyaasa yoo kan seenu taate jamaan kun gadi xiqqaate malee waliin guddan maaliif wanni dhaabbileen siyaasaadha waan haga bakka jiru addunyaarra jiru qofa hojjetan dhaabbanni kun immoo waan jiru akiralleetiif ta'u kan hojjetu waan ta'eef fullaadha jechaadha. Kanaaf dhaabbanni kun yoo ka siyaasa seenu taate hin xiqqaate malee hin guddan nuuf gadi xiqqeenna siyaasa seenu jechuun. Waan kana ta'eef nutti waliin dhaqqabu siyaasarraa bal'aadha jiruu akiraatii fi jiruu duniyaa waan qabrii boodatii fi waan qabrii asillee kan hojjetu dhaabbata hojjetu waan ta'eef jiruu namaa tolchuuf kan hojjetu waan ta'eef paartiin siyaasaa immoo jireenya ilma namaa hawaasummaa sooshaaliin politikaalii ikonomikaalii asirraa tolchuudha fi kun immoo jireenya jannataa san keessatti illee akkamitti akka jiraannu jiruu hiixataa kaayyoo akkasii waan qabuuf siyaasa seenuun isaaf ol guddachuu osoo hin ta'in gad xiqqaachuu waan ta'eef siyaasaa olii hin seenu jecha sababni tokkoffaan. Sababni lamaffaan siyaasaan seenneef jamaa akkanaa kana kan hundaa'uuf fakkeenyaaf paartiin siyaasaa tokko yoo hundaa'ee jedhee karoorri inni qabu ol aanan isaa karoora waggaa 30 baafata paartiin siyaasaa qabu. Yoo sanirra ol fagaate karoora waggaa 100 baafata biyya tana waggaa 100 fi bitaa jedha. Garuu jamaan kun karoora waggaa 100 maalii ka jedhu qabu karoora ilaa qiyaamessaa qiyaamaa buudatillee akkamitti jireenyi keenya akiraa maal ta'aadha barasuma teenne akkamitti jiruu keenya tolchina waan jedhu yaadna waan ta'eef sababaan lammaffaa yoo garuu gara paartii tokkoo kan seenu taate fulla'uu hin danda'u waggaa gabaabatti dhaabataa jechuudha. Lammaffaa namni keessa jiru kun ilaalcha paartiilee garaagaraa waan qabuuf waltii gayyu. Kana waan ta'eef sanirraa qulqulluudha bilisa jechuu barbaadatti gabaabinatti yaasa. Hayyee maashaallah bifa bareedaa ta'een jamaa muslimaa torban diidaa siyaasa keessa ni lixaa warra jedhanii siyaasa akkasii hordofa jedhanii shakkaniif bifa bareedaa ta'an ibsanii jirtu ulfaadhaa isiniin jedha. Inni biraa wanni ani asinitti isiniif kaasuu barbaadu jamaa muslimaa torban diidaa yeroo dhiyoo kana keessatti dhimma BBI waan jedhu wayii eegalee jira. BBI jechuun maal jechuudha waan jedhu san reaktiiwwan karaa sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaa inni qabu waan adda addaa agarsiisa. BBI sun maali mee ibsa bal'aa akka hawaasni sirriitti hubatanuuf nuuf ibsaaf inshallah. Ayya inshallah BBI jechuun barnoota bu'uura ibaadaa jecha. Darul Hadis wa Tadrij Ulama wa Tarbiyat Tullab. BBI barnoonni bu'uura ibaadaat. يا طلبة علمي كم بياباتني دي ربي برتو فستياتني ديكاب قدان جنة معلومان باتني qubee gabaajee jecha barnoota bu'uura ibaadaa jechuudha. Jecha afaan Oromoo ta Ingiliffaa waamamturraayi kan isiin dhufte jechichi isaa jecha afaan Oromooti. Barnoota bu'uura ibaadaati. Haalli itti waamnu garuu BBI jenneeti kan yaamnu. BBI jechuun barnoota bu'uura ibaadaa maal inni kun?
hawaasa keenya ka keessattuun qara'inii fi ka dhufte wanni kun sagantaan kun hawaasa keenya kan qara'in kana yoo qaraasifnee aalima godhuu dadhabne yoo xiqqaatu waan ibaadaa isaatiif tolu isa haa barsiifnuu dhaadannoo jedhu gabaabinatti. Kanaaf fakkeenyaaf inni agarta yeroo hedduu yoo xiinxalitee jiraatte nama waggaa 20-30 jum'aa dhaqo jaarsotuma ta'e tana jaartiiwwan haawwatuma ta'e tana harkaan islaamaa tan beeyni agarta. Taa barnoota afaan salaataan beeyni agarta. Ummata qabri irratti bahee dhaabatu kana maal jedhanii waggaa 20-30 bar qabrii namaa deemaa ture jaarsa waggaa 60maati. Garuu wayita qabri irra dhaabatanii janaazaa salaatan maal akka jedhan hin beeku. Ofii daawwaa dhageeffata. Kun maal inni siistamni inni ittiin barataa ture daawwaa afa gurrumarraa gurra dhageeffata malee sirnaan tartiibaan hin barsiifamne waan ta'eef sunis akka hanqinaa'itti rakkoowwan waggaa 20 dabran keessatti waan taasisaaf laalleef isa san furuuf jecha kaarikulamii bonyee homa ibaadaaf isa fayyadu barnoota salaatarraa shuruuxarraa xahaararraa waan adda addaatirraa koor waan ta'an jechuun waan ijoo ta'an walitti gulaallee mahwal ummiyat kitaaba hayxuu doofummaa jettu qopheessine paartii tokkoffaadha kunuu qaama itti jiru paartiin lammaffaan fakkeenyaaf kitaaba amma jalqabaa kana keessatti wanti soomaa wanti zakaadhaan dhufne hanga sila wantootuma salaataa fi tawhida akka jirutti fiqii fi tawhida akhlaaqa waan ni gala. Kayyattaan itti akka irra ahammii ta'een wal duraa duuban kitaabni qophaa'ee fi akkanatti hawaasni keenya tartiiba akka baratuuf. Lammaffaa immoo qaraatii yoo hin seenan hawaasni yoo guddate namni tokko haadha mana fuudhe maal jee qaraatii irraa bahe isillee irraa baate jedhamti. No. Kanaaf waan san hambisuuf jecha akkaataa hawaasni illee itti qara'uu danda'uun hawaasuma gurguddaa qaraatiitti galchuuf sagantaa dhufe sagantaa namuu haa baratu. Jechuudhaan gabaabbatee akka nama hundaa tolitti dhufee jechaadha barnoota bu'uura ibaadaa jechaan isa kana. Ayyee inshallah ulfaadha jazakumullah khairan gaafiin kiyyaaf gaafiin hoggana jamaa muslimaa torban diidaa Abdulhakiim nama waliin taasisaa jiru akkuma itti fuftira ammas akkan hordoftan isin affeera inshallah jamaa muslimaa torban diidaa dhaadannoon isaa yeroo baay'ee hin dhageessu mookin mootoon hin dhageessu jamaa aanaa torbarraa gara dachee torbaa waan jedhu qaba. Isaniif foormulaa akkamii fayyadamtanii itti fayyadamuuf deemtan yookiin immoo fayyadamtanii itti gara dachee torbaa san qaceeluuf isin deemtan jechuudha. Ayyee dhugaadha jamaan torban diidaa torbaantu walitti qajeeltillee aanan inni irraa ka'e bu'uura isallee torbaa dachee addunyaallee torba. Kanaaf dhaadannoon isaa 7 district to 7 years waan jedhudha inshallah ta'ala fedha rabbiiti. Kuni foormulaa kamiin dhugoomu deemaa waan jiru. Foormulaan inni ittiin dhugoomu bakkuma takkarraa waan gaarii hojjanneet bakka hunda gahuu foormulaa jedhu. Fakkeenyaaf aanaalee torban kana ooyiruu tokko ooyiruu namni waa facaasu tokko fakkeenyaaf kuduraa tokko dhaabuudhaaf dura booyima 2-3 irratti sanyii kuduraa sanaa sirriitti tolchitee ergasii maasiiwwan jiru san hunda dhaabu jechuudha ooyiruuwwan sun. Foormulaan nu fayyadamu foormulaa akkasiiti. Diinii babal'isuu barbaannu qura'aana sirriitti qiraa'aa isaa kana bal'isuu barbaannu hawaasa sirriitti jijjiiruu barbaannu diinii jijjiiruu barbaannu akkuma ooyiruu kuduraa san bakkuma aanaalee torban tanarra sirri misoomsine achirraa facaasuun naman dhibu achirraa gara aanaalee ollaatti gara godinoota ollaatti gara biyyoota ollaatitti kan facaasaa deemu ta'a. Yeroo baay'ee wanni akkanaa kun milkoofne namni kenna takkamaa jamaa addunyaa jedhee eegala yookaan jamaa Oromiyaa yookaan jamaa Itoophiyaa jedhee yookaan jamaa Afrikaa jedhee eegala. Bara ofii lafarraa uummata akka hin qabu. Uma gandi lama gandi sadii illee ta'in harkaa qaban jiru. Kanaaf eegasii sunuu harkaa xiqqaattee nama lamallee harkatti galchifatuu dadhaba jecha. Namoonni baay'een maaliif akka addunyaa hin jenne jedhanii haalli ittiin qeeqaa kaasan hin jiran. No, dakanarraa ol deema wanni martu. Waan ta'eef dursa aanaalee torban kana sirriitti waan hojjechuu barbaannu hunda asirra appilaa yoo goone bifa lamaan takka nutuu aanaalee biraatitti geessaa gara addunyaatitti geessaa yookaan immoo kama bakka san jiru santu muuxannoo kana fudhatee achitti geessa jechuudha. Bifa lamaan foormulaalee kaalkuleeshinii kana lamaan fayyadamne garuu bu'uurri bakkuma kanarra sirriitti cimne achirraa immoo inshallah ta'ala kana booda ka addunyaa barbaadaaf karaa Yaman karaa Siirii Xaaliyaaniin karaa adda addaatiin namni karaa miilaa doonii yaabbatee deemu diinii Arabatti geessuudhaaf diinii Faranjitti geessuudhaaf inshallah ta'ala ka achi yaalu ta'a jecha duniyaa barbaacha qofa Awurooppaan deemnu amma booda diinii achi geessu quraan achi geessuudhaaf kan itti adeemnu ta'a. Foormulaalee kana fayyadamuuf yaasin gabaabinaan taani bal'inaan yeroo biraa kan waliif sun ta'a.